akkam jirtan daawwattoota viidiyoo kana duraan dursee maqaa kiyyaan wal barachuu waan qabnuuf jecha maqaan kiyya Abdullah Muhammad Kamal Lanjani haakima waliigalaati. Yeroo ammaan tanaa kanatti addunyaan guutuun irraa wanni haasoo jirtu akka nuti hundi beeknu akka miidiyaa adda addaatti ilaalletti dhukkuba vaayirasa COVID-19 hajaanirraahi kanarraayi hubannoo takka isiniidhaaf dabarsuudhaaf hubannoo babbareedu irra guddaa miidiyaan kan irra dalagu jiru akkaataa firraatti eeynu sansirriidha. Wanni guddaan nuti dalagu qabnus durarratti isa saniifuu hubannoo takka vaayirasni kun maali eessaa dhufee vaayirasa akkamiiti tan dura addunyaarra ni jira moo jiru moo amma uumamee waan jirurraay xiqqoo wajji haasawne ammas akkam godhee kanama ajjeesu akkam godhee firraa eeguu qabna waan jiru takka waa'ee dhukkuba vaayirasichaa isinii ibsuudhaaf kan asitti argamu hundi keenya uummata keenyaaf qabeenyi qabu qabeenyaan beekumsa qabu beekumsaan ummata keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Saniifuu viidiyoo kana hanga takka yaada hanga takka isin dabarsuudhaaf osoo isinitti hin dheeressin yoo rabbi hanga takka irraa isin ibsa. Akkuma beekamutti guyyaarraa ida'amu jira namni dhukkuba kanaan qabamu jiru biyya adda addaa keessatti ammaan tana guyyaan irraa Apriil 15 keeziin amma hanga ammaa jirtu miliyoona 2,14,554 yoo ta'u sababa dhukkuba kanaatiin namni du'e ammoo 127,598 akkasumatti warra fayyee dhukkuba jalaa bahe nama 490,842 yommuu ta'u dhukkubni kun akkaan dhukkuba alamarra fiigu jiru tana dura dhukkubni akkanaatis argamee hin beeku. Dura dhukkubni kun eessaa ka'ee eessa akkamitti akka deemu jirurraa haasawna. Dhukkuba kana akka beektanitti maqaan isaa COVID-19 yookaan corona virus 19 jechuun 2000 akka faranjitti 2019 wayim amata 2019 amata dabre jechuun December 30 takka toora kana WHO yookaan dhaabbata fayyaa addunyaatiif magaalaa China Wuhan jedhamtu keessa riipoorti godhanii argame. Sababni isaan itti argachuu danda'an dhukkuba qabbanaa wayim saambaa michi hajaaniin dhukkuba san uummanni irra guddaan dhukkuba saniin qabamee karaa mana hakimaa dhufuu ture. Garuu gizee antibiyootiks dhukkuba dawaa kana dura barame gizee kanan namni fayyuu jiru ture. Namni fayyuu dhabnaan maali miknaanni maali jechuudhaan saambaa karaa mana hakimaa dhufuu ture. Garuu gizee antibiyootiks dhukkuba dawaa kana dura barame gizee kanan namni fayyuu jiru ture. Namni fayyuu dhabnaan maali miknaanni maali jechuudhaan saampila wayim wanni fudhatanii marmaraa eegalan jechuun sombarraa fudhatanii samboota vaayirasii kana ta'uu argan. Diseembara 30 takkatti maqaan COVID-19 jedhamu kun Januwaarii keessa kannamee fi samboota hedduu alamarra akkaan saffisaan faca'aa jira jechuudha. Gaappii jidduu kanatti namni irra guddaan dhukkuba kana warra qabamee hojii waan kontaaktii qabuuf jecha waliin dhiyeenya qabuuf jecha namni biyya adda addaa biyya Chaayinaa addunyaa guutuurraa daldalaaf jiru barnootaaf biyya sana deema biyya sana irraa hundi dhukkuba san qabatee deemuudhaan addunyaarra faca'uu sababa kanatti addunyaarra faca'uu danda'e jechuudha. Inni kun corona virus hajaaniin kun faamiliin isaa wayim shanyiin gosti isaa corona virdee jedhaniin yeroo kun hamma dhufe kun faquudha sagal jedhaniin kun yeroo duraatiif argamuu isaatti addunyaa irratti garuu faamilii isaa keessaa kakatan dura corona virus hajaanii jira. Bara kana ilma nama inni dhukkubni kun dhukkuba bineensaati. Garuu namattis dabree dhukkuba namarraa namattis dabru. Dhukkuba bineensaati yeroo duraatiif kan argame 2013 akka faranjitti amata 2003 amata 17 dura jechuudha. Argame maal jedhama maqaan isaa yeroo sanitti severe acute respiratory syndrome coronavirus COVID-1 jedhanii yaaman ture. Bakki inni itti argame ammallee Chaayinuma keessatti irra guddaan uummanni Chaayinaa kun
namarraa adda nyaata adda addaa bineensa adda addaa waan nyaataniif jecha waan akkanaatiif isaaniitu saaxilama. Isaan dura qabeeti achii ka'ee magaalaa Chaayinaa keessaa ka'ee biyya hanqa 26 takka qabe. Gaafa amata 2003tti amata 17 dura. Innaa inni kun hedduu nama ajjeesa ka adda isa godhu SARS jaaniin bara 2003 kana. San booda gosuma isaa keessaa kan nama qabuu danda'u bineensarraa nama dabree nama qabuu danda'u MERS jaanii Middle East Respiratory Syndrome kan jedhaniin biyya Araboota tana keessatti argame. Keessaafu biyya Saudi Arabiyaa jechuudha. Inni kunis akkasumatti mallattooleen isaa mallattuma amma koronaa vaayirasii 19 fidu hargansuu namaa dadhabsiisuu fi qufaa fi kana mallattoon isaa yeroo sanittis garuu garaagarummaan isaa isaan lamaan duraanii kun amata 2003tti argame amata 2012tti argame kun isaan kun namarraa namatti saffisaan hin dabran akkana jechuun namni gizee qufee yookaan waan ta'e dafee nama dabruu kan hin qabu garuu irra nama ajjeesa kun hedduu nama ajjeesu isaan irra nama ajjeesa akkana jechuun SARS kan isin jeeqafu kudhanii kana mana hakiimsantii kudhan jechuun namni dhibee qabu namni kudhanii du'a dawaa kana dura SARS kan Saudi Arabiyaa fi biyya Araboota kanatti argame kun parsantii 34 kan nama ajjeesu akkana jechuun nama dhibbarraa namni 34 du'uu danda'a jechuudha. Inni kun hedduu nama ajjeesa garuu namarraa namatti qilleensaa fi wayim qufaadhaan kanaan hedduu namatti hin dabru. Inni kan nama dabruun wal tuttuqaa fi dhukkubsataa tuquu fi dhukkubsataa dhukkubsan qabu tuquuni namarraa namatti dabra. Dhukkubni isaan lamaan duraa kun koronaa vaayirasii jaanii. Ka ammaa kun ammoo qufaadhaan akkaataa inni itti dabruun ilaalla. Qufaadhaan hancufa xixiqqaa gizee qufaan wayim gizee haxxishoo jennu bohuuni namarraa namatti dabra. Sanifu kabiraa tokko jira. Koronaa vaayirus gosa dhukkuba bineensaa ta'ee kan nama qabu gosa 4 qofaa jira. Gosa 4 irraa kan lamaan amma isin hime kanaa fi kan amma addunyaa irra deemu jiru COVID-19 jedhanii fi tokko hanga amma qorannoon hin dhumne garuu kabiraa tokko jira jedhamee yaadama. Garuu inni gosa hedduudha kan gosa bineensa qabu jechuudha. Sanifu kun haare COVID-19 jedhamu kun jiiniin isaa gosti isaa takka haa taatu malee akkaataa inni itti daddabru fi waan adda addaatu waan adda isa godha. Sanifu dura magaalaa Wuhan tanatti akka outbreak jechuun dhukkuba haaraa magaalaa takka keessatti ganda tokko keessa gizee dhufee nama hanqa takka qabe outbreak jaaniin. San booda faca'ee addunyaa waliin ga'e pandemic ta'e jechuudha. Pandemic jechuun addunyaa guutuu waliin ga'e wayim warrashin ka jaaniin jechuudha. Akkanatti faca'ee yeroo amma irra jiru saniin ga'ee jira. Outbreak jaanii ganda adda addaatti wayim magaalaa biyya adda addaatti dhukkubni akkana ka'oo ture. Amma tana dura akkanatti outbreakiin kun kooleeraa amma akka faranjitti amata kuma takkaaf 899 raanqa kuma takkaaf 923 kooleeraa ture. Amata kuma takkaaf 918 irraa kuma takkaaf 920 Spanish flu jaanii ture. Akkanatti outbreak ganda takka wayim biyya takka akkana ka'ee biitti hanqisan namni seenuun hin jiru namni bahuun jiru dhukkuba achuma qabanii warri dhukkubsatee yaalanii achumaan fayyu ture. Garuu kun yeroon inni itti beekame waan xiqqoo turee jiruuf jecha dhukkubni dhufe Diseembar akkabaabiidha. Toora Diseembar kana garuu likkitti beekame manaan bahinaa jiruu danda'a amma baatii lama baatii takka. Saniifuu gaappii jidduutti uumamteen namni hedduun Chaayinaa dhaquudhaan dhukkuba sana fudhatee biyya isaaniitti deebi'uudhaan addunyaarra faffaca'ee jira jechuudha. Akkasuma Ebolas West Africaatti akkanatti argamuudhaan beekamee jira. Zika virus yaani 2015 amata 5 dura karaa South America wayim Brazil kanattis argamee hedduun inni akkanatti akka outbreakitti uummata nama hedduu galaafate ture. Ammaa kun garuu koronaa